የምገኘው ሜክሲኮ አካባቢ ተባረክ ጥንታዊ መስጂድ ነው። በጣም በተሰራው ስራም አፈርኩኝ። የተከበረውን የአላህን ቤት አጥር ሙሉ በሙሉ አውድመው፣ በነገራችን ላይ አፍርሰው የሚለው ቃል አይደለም የሚገልጸው፣ አውድመው ሄደዋል። ፍነ ቡልቺንሳ ሜክሲኮ ጀለቲ መስጊዳ halkan sa'a torbatti haala hin baratamin hin diigame kan hedduu takka qeeqa guddaa kaasee dhiheenya kana hedduu takka ajandaa guddaa ta'eetiin jiru hojjetoota achi keessa jiran hidhuu dabalatee jechuudha. Akkasuma gartee majlisni Finfinneetis ibsa baasee qaba. Bulchiinsi naannoo saniitillee deebisaa kenneetti jira. Waa'ee kanaatiin wal qabatee viidiyoo kana achitti argamuudhaan inni haasa'e kanas haga tokko waliin dhageeffanna taatee masgida kanarratti raawwatame waan takka argineetiin hin beeknu waan fiilma keessatti argaatiin turre san qabata baanas irratti argine jechuudha. Zabanyoonni masgida san eegan yeroo dubbatanidha. Inni biraa ammoo gurbaa kana tiktookara kanaa hedduun keessan ni beektan jedheetti yaada to'annoo seeraa jala ooluu wal qabatee hedduu takka sooshaal miidiyaa kanarratti ajandaa guddaa ta'eetti jira. Abduu Moobaala Birraahii bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira. Jalqabarratti waa'ee gurbaa kanaa xiqqash waa dubbadheetiin bira dabraa akka nama miidiyaa irra jiru tokkootitti nu hunda ilaallata waan ta'eef jechuudha. Miliyoon dirribaa natti fakkaata maqaan isaa dogongoruu baadde yeroo hedduu kama namni gartee irraa kukkutee sheer godhu faadhaan argaa garuu ammoo kama isuma ajandaa kana qabatee dhiyaatudha kan hin argu jechuudha. Hedduminaanii isa yeroo kaan ertee dhalaa ta'eeti. Dhalaa dorgommii moodeelaatiif wal dorgoman bareedinaaf wal dorgoman gartee kaatwook jedhansan jechuudha. Akkasitti yeroo inni dubartii fakkaatee yeroo dhiyaatudha. Dhiheenya kana ammoo inumayyuu daangaa dabruudhaan magaalaa Finfinnee walakka dubartii fakkaate haga gartee paantii dubartootaa uffatuudhaan akkasuma agarsiistuu harmaallee godhate sooshaal miidiyaa kanarra kan yeroo akkasitti qoodamu na caala isintu arga jedheetii yaada. Ajandaa uumuudhaan kan namni kun taateedhaan fofokkataa aadaa fi aadaa safuu uummataa cabsa waan jedhamu tokko wanni Itoophiyaa keessa jiru wanni addaa biyyoota addunyaa kana hundarraa wanni adda isii godhu Itoophiyaa aadaa fi duudhaa safuu uummataa jedhama. Dhugumatti Itoophiyaa biyya aadaa fi duudhaa amantiidhaan bultu jedhamee beekama. Amantii bafedha yoo hordofe jechuudha. Aadaa fi duudhaa eeggatuudhaan kan beekamu. Inni kun gartee isa warri kaabaa fakkeessuudhaaf waan adda addaa haasa'u san osoo hin taane saniin beekamte jechuudha. Amma fakkeenyaaf ati TikTok kanarratti wantoota argitu irraa waan gartee daangaa dabre waan baalagummaa adda addaa haa jettu malee akka biyya birootitti yoo laalle aadaa fi duudhaa tuni ummata keessatti waan baramaadha jechuudha. Duuba gurbaan kun aadaa fi duudhaa ummataadha cabse jechuudhaan hedduu takka qeeqamaati ture, hedduu takka gartee balaaleffataa ture jechuudha namoonni garaagaraa. Arran tana poolisiin Finfinnee galgala kana ammoo akka to'annoo jala oolee beeksiseeti jechuudha. Fuula Facebook isaa irratti maxxanseeti jira jechuudha. Tole hayya isaa deebinu mi'aanamma akka ilaalcha kiyyaatitti anamma gurbaan kun maal barbaadaadha. Waa'ee miidiyaa kanarratti namni hedduun miidiyaa kanarratti beekamuu ni fedha. Miidiyaa irratti feemas ta'uu ni fedha. Keessattuu hanga TikTok dhufe TikTok irraa mallaqa argatuuf YouTube irraa mallaqa argatuuf inni kan TikTok irraa beekame gara YouTube dhufuuf kan gara Facebook atti beekame gara YouTube dhufuuf homa lama namni TikTok fi YouTube karoorri isaa jechuudha. Yeroo beekametti akkasuma fakkaata guddaa kan ammoo maqaa itti argatuufis akkasuma kan qabeenya qabu ammoo qabeenya isaa achirratti ofii isaatii beeksifatuudhaaf illee akkanumatti uumamaan namni beekamuu barbaadu illee jira jechuudha. Haa ta'uutii yeroo beekamuudhaaf karoorfatte aadaa nama keenya keessa jiru tokko jira. Nama arrabsi akkasii beekamtaa, nama wayii xiqqeessi akkasii beekamtaa, amantii arrabsi akkasii beekamtaa waan jedhamudha. Ani waan tokkoon isin dhaama akka nama tokkootti. Namoota waan hahama ulfaataa darbatanii yookiin ammoo haala aadaa fi duudhaa safuu cabsan seerri biyya sanii gartee maal dhoorgaa fi maal hayyama ka jedhu sana man beeku keeyyata seeraa. Garuu aadaa fi duudhaa ummata waan gartee seeraan si gaafachiisuu danda'u wahii keessa seentee akka ibaluutti beekama jechuudhaan duratti baakgiraawundi sanii qoradhu. Namoo waan tokko ajandaadhaaf ka warri siyaasaa godhu ta'uu danda'a. Sun ammoo gartee nama gaarii of duubaa qabaatuu danda'a jechuudha. Ati garuu akkanuma laaltee dhuunfaadhaan xilliqitti jettee boolla seenuu dandeessa. Namoota gartee aadaa fi duudhaa uummataa cabsanii sadarkaa sanitti akkas gadi bu'an san osoo gartee haga namoota siyaasaa beektota meeqa gartee hidhaa jira. Fakkeenyaaf poolisiin biyya keenyaa suni seera alayyuu jechuu kiyya mirga dubbatuu sanuu dhorgee hayyoota silaa biyya fayyadanuu meeqatu hidhama mire silaa namoota akkanaa kanneen ammoo yeroo kamiyyuu yoo seerri jiraate jechuu kiyya yoo seerri waan kana daangessu jiraate irraan beeku kan dhorgaa ta'aa fi sirrii ta'arraan beeku. Ammoo biyyoota biroo keessatti numa agarra taate akkanaa kanneen yoo aadaa fi duudhaan Itoophiyaa keessatti eeggamaadha akkuma amma jenne kana seerarrallee jiraateef jira. Akkasii hundaafiyyuu hedduu takka ajandaa guddaa ta'eeti jira. Warri gara miidiyaadhaa dhufuu barbaadanis suutuma tasgabbiidhaan bakka hin taane hin beekamaa keessa boolla biraa keessa seentan jechuudha. Garuu gurbaan kun ammoo akkasitti hidhamu nama ajandaa ta'uun kun isaa fi beekamtii dabala waan ta'eef meebii isaaf milkaa'ina ta'uu danda'a jedheeti yaada. Kana durallee hidhame ajandaan jedhamu kun deddeemaati ture. Innillee hidhameeti bahee waan jedhu kana isaa dubbatuun arga jechuudha. Duuba namni yeroo har'aan tanaa hidhameellee beekamuullee ka barbaadu hedduutu jira beekaa. Amma fakkeenyaaf inni beekamuudhaa fi qabsiistuu harma dubartootaa godhatee rabbiillee na dallanaallee osoo hin sodaatin akkasuma gartee paantii magaalaa keessatti sanuu godhatee qaanyiis fixatee akkasuma gartee aadaa akkaataa rabbiin isa itti uume san birallee dabree beekamtii qofaaf jechuudha. Foloo barbaada beekamtii qofaaf sadarkaa sanirra gahee yoo ammoo san bira dabrame itti aansee hidhamuu tanaanillee beekamtiin feemasummaa isaa
ni dabala waan ta'eef maybe isaafi milkaa'inas ta'uu danda'a haa ta'uti ammoo namoonni akkamatti gartee dhuunfaadhaan isaafi yoo milkaa'ina ta'illee ati ammoo yoo dhugumaan nama karoora qabu taate hin beekama jettee waan hin taane keessa seentine of eeggannoodhaan tarkaanfadhu sin jechuu barbaadeef tolaayee waa'ee masjiida magaalaa Finfinnee bulchiinsa Meeksikoo jala jiru kan dhiheenya kana diigame keessattuu karaa afaan Amaaraatiin ajandaa guddaa ta'eeti jira hedduu takka qeeqa guddaa kaaseeti jira dallansuu guddaa kaasee jira jechuudha karaa TikTok yoo ilaaltan warra afaan Amaaraa dubbatan hedduu nama kenna karaa afaan Oromootiin hedduu minaan jiru maaliif ennaa Finfinnee keessatti afaan Amaaraatiin kan dubbatamullee akkasuma gartee musliimoonni warra afaan Oromoo dubbatan namoonni gartee majlisa keessa jiranillee waan kana lafarratti seera qabsiifna waan jedhuudhaaf natti fakkaata isaanii dubbatan hin agarree irra guddaa karaa afaan Amaaraatiin kan gartee kan ittiin qeeqamaatiin ture keessattuu kan hedduu takka ajaa'ibsiisaa tahee kan hedduu takka akkamitti jedhee nama hedduu afaan qabachiisee fi mataa qabachiisee fi yeroo hedduu kaa gartee fakkeenyaaf Dr. Abiyyi jijjiirama biyya san keessatti dhufe jedhamu keessa kan hanga musliimoota jijjiirama argate waan jiru natti hin fakkaatu akkas osoo jedhamaa jiru hogguu taateen akkanaa kun dhufu fakkeenyaaf dhiibbaaleen karaa adda addaatiin godhama malee mootota amma dura dabran irratti illee waan akka masgidaa kan akka beeta kiristaanaa manneen amantii mootummaan kamiyyuu hin daffaru mootummaan diktaatarri abbaa barbaade jechuudha garuu warri badhaadhinaa kun ni waan akka difratiin akkanaa kunneen waan irratti ka'e tokko irratti difratii jechuun uumama tokkollee bakka akka waan seera akkaataa seera addunyaa waan addunyaan qabduudha kun waan biyya keenyaa qofaa miti yeroo hedduu ni daffara jechuudha duuba diigumsi masgiida kana haala saniin tahuutu hedduu takka qaanessaa rifachiisaa fi hedduu takka gartee dallansuu kan uumellee jechuudha akkasuma duuba majlisni magaalaa Finfinneetillee kaleessaa irratti ibsa baasee ibsa majlisa magaalaa Finfinnee kana keessatti duuba mootummaa waliin irratti wal dubbataati jirra waliigalteetti dhiyaaneeti jirra mootummaan gartee akka misoomsuu fi haala akkaataa gartee itti waliigalteetti dhiyaaneeti jirra kun ammoo osoo kanaan jiru masgiida seeraan ijaarame kaartaa qabu waggaa 50 dura gartee kaartaa seera qabeessa qabu kan gartee osoo mootummaa akka mootummaa beekutti ijaaree halkan dayeeffataniiti akkasitti diiguun seera alaa qaamonni gartee mootummaa akka kana godhan akka dhiifama gaafatanii fi warroota gartee hidhan akka gartee gadi lakkisanii fi uummata muslimaa akka dhiifama gaafatanii fi dallaa diigan kan akka deebisanii ijaaran gaafannaa kan jiru ibsa baasanii jiran jechuudha. Deebisaan bulchiisa Qeerqoos kan diige ammoo kan nama ajaa'ibsiisudha lafa gartee seeraan ala beekamtii mootummaatiin ala irratti ijaarame gartee olaantummaa seeraatiin kabachiisuudhaaf diige jecha baramaa yeroo hedduu mootummaa kanarraa beekamu tokkotu jira waa lama jechuudha olaantummaa seeraa kabajuuf hin godha jecha jedhuu fi akkasuma gartee babal'ifannaa lafaatiif godhame jechuun masgiidni mi'amma babal'ifannaa lafaa garam fakkeenyaaf babal'ifannaa lafaatiif lafa seeraa ala gartee masjiida jedhaniiti waamuun seenumayyuu sirrii miti kun gartee fudhatama hin qabu masjiida osoo hin taane lafa gartee seeraa alaatirra lafa babal'ifannaadhaaf irratti haxiratanii kan ammoo tarkaanfii seeraatiin fudhee kan jirudha garuu lafti bara 1967 akka kaartaa irra kenname waggaa 50 ol jechuudha. Kaartaa nama qabaachuu baatellee akkanatti fakkaatutti masjiidni akkasitti difratiidhaan waan diigamu irratti hin fakkaatu yoo gartee warra bilisiginnaa kana taate malee jechuudha. osoo sanuu beeksisa akeekkachiisallee hin kennin ka jedhudha ቪዲዮ isaa dhageeffanname የሚገኘው ሜክሲኮ አካባቢ ተባረክ እየተባለ በሚታወቀው ጥንታዊ መስጂድ ነው ኦልሞስት 50 ዓመት ያለፈው መስጂድ ጥንታዊ ብለን ልንጠራው ስለምንችል እዚህ መጥቼ ነገሮችን ዞር ዞር ብዬ በአይኔ የተመለከትኩትን ነገር እና እውነተኛውን ነገር ነው የምነግራችሁ ልጆች ያባቱን አህራ ያሉ የሚከተለውና በሌሊት መጥቶ ያፈረሰው አካል የመንግስት አካሎች ናቸው ተባለ ከአራት ከአምስት በላይ ዶዘሮችን በማምጣት የፌደራል ልብሶችን በመልበስ እንዲሁም ደግሞ ኮሚቴዎችንና መጅሊስን ሳያማክሩ ሳይሉ በቃ ወንበዴ ነው ላችሁ ወደ 11800 ምናምን አካባቢ ካሬ ሜትር የታጠረ ቦታ እንደነበረ የአካባቢው ማህበረሰብ ነገረኝ የት ነው ቦታው ይዞታውስ ገደቡ ሴቱ ጋር ነው የሚለው ነገር ለማየት ሙሉ አጥሩን እየዞርኩኝ ስመለከት እጅግ በጣም አዘንኩ በጣም በተሰራው ስራም አፈርኩኝ ማለት ነው እኛ ወንጀል አልሰራንም ህጋዊ ቦታ ነው ያለነው አረጋጉን ቀስበሉ ወንጀል ሰራ ሰው የለም ይሄ የአላህ ቤት ነው ያልኳቸው ተመቱበት ኮኒ ናማ መስጂድ ካና ይጋጅሩ ካን ዘበኛት የቹላ ወጋ ዴራ መስጂድ ሴና ቀበሰ የቹ ደንዴና ማለፈናን ወጋ ሻንተማ ኦል ከለኮፍሲ ሴዳ ከንደርጊ ኬሳት የቹላ ካንጋርቴ ጋፋ ወያኔ ቲሚ ከደርጊ ኬሰቱሬ ወያኔትለ ደብረ የቹላ ዮ መካርታ ከነሞ ፊ ባትለ መስጊድ በኪካ ከበጃ ገባ አማ ኩምራ ጌሳን ከና አልካን ሰዓት ወርበቲ ወነቶ ኮሌ ሶ ይነርጊን ኦሶ አኬካቺን ተኮሌ ኪን ሶ ጋርቴ ኮሬ ፊ መጅሊስስ ናማ ተኮሌ ሂም ቤሲሲን kan diigamu qofa argineedha. Waynisi odeeffannoo dhageenyaa dhumaaniin dhaqee bakka sanitti argame yeroo dhaqu hedduu takkaan itti qaanfadhe hedduu takkaan gadde haala saniin gartee haxirii masjidaa haala saniin gartee bittinneessanii diigan warroonni gartee masjida san keessa yeroo san halkan san jiran haala kanaan jechuudha. ወንጀል ሰራ ሰው የለም ይሄ የአላህ ቤት ነው ያልኳቸው አዋራ ላይ ቁጭ ብላሉ እኔ ጠባቂ ነኝ
የአላህ ቤት እየጠበቅኩ ኃላፊነት አለብኝ የአላህን ቤት እየጠበቅኩ ሰው ሁሉ ጥሎብኝ ሄዶ ነው ስላቸው በቃ ስልካችን ወሰዱ ህፃናቶች ከጋሩ አምጥተው ብቻ ሻይ ቤቷ ላይ የሌለ ነገር ነው የተደረገብን የሌለ ነገር ታይቶ ማይታወቅ ነገር ነው የተደረገብን ትላንትና ሌሊት ከስራ ሰዓት ውጪ በሆነ መንገድ መጅሊሱ በማያውቅበት የመስጂዱ ኮሚቴ ምንም አይነት መረጃ ባልተሰጠውና ባልተነገረበት ታጣቂ ኃይሎች መተው የተከበረውን የአላህን ቤት አጥር ሙሉ በሙሉ አውድመው በነገራችን ላይ አፍርሰው የሚለው ቃል አይደለም የሚገልጸው አውድመው ሄደዋል አውድመው ለምን አልካላችሁኝ ከስር የምትመለከቱትን ቪዲዮ ተመልከቱት 7 ሰዓት ከምናምን አካባቢ ነው የመጡት ተኝታችሁ ነበር ተኝተን ነው በቃ ተኝተን ምንም ሳንረጋጋ ምንም እንደ ኃይለኛ ፓወር ነው የተጠቀሙት ሰብሮ ነው የገቡት ቀጥታ ማለት ነው ገቡ 3 የለበሱ ገቡ ሲቪሎችም አሉ የታጠቀ አለ በቃ የሆነ በቃ ድሮ ፊልም ላይ የምናየው አይነት ነገር ነው የተደረገው ያለው ሚገርም ማለት አገባባቸው በጣም የሚያስጠላ ገኔው ሶንታ ሂም በርበዴሰኒቲ ዴማን አንዲ ገንጀቹ እንደንደው በርበዴሰኒቲ አኩማ ጋርታን ከና ደለጋ አለጎራኒቲ ኢኑመዩ መስጂድ ከና ጋርቴ ጋፈ ዱራ ሁምና መስጂዳቲ ኦልዋንተ ኤፊ ወረናኖ ከና ሚሶምሳቲ እንጂሩቱ ሲቢላ ጀጀበቶ ኮን ጅራሜ ከዳላ ያቲን ሀጥራንሳን ሲቢላ ሰኔን ኢሳንቱ ጋርቴ ሚሶምሰ ኢሳንቱ ሀጥሬቲን ቱሬ ኦሶ ጋርቴ ሞቱማን ቁባቃ መስጊድ ጋርቴ ውጋሻንተሚ ኦሊያሞ መስጊድ ሲና ቀቤሰ ጀነቲ ሱዳን ደና ዋንተ ኤፊ መስጊድ ሲና ቀቤሰ ሐላ ከና በርበዳይ ዲገሜ ከንጀሩ akkasuma gartee namoota achi keessa jiran namoonni hedduun akka hidhamanidha ibsi majlisni finfinnee baase keessattillee namoonni hidhaman akka gadi lakkifamanii fi akkasuma mootummaan akka dhiifama gaafatuu fi akka dallaa san deebisee ijaaruudha mootummaan dhuguma dallaa kana deebisee ijaara akka jedhu walumaan ilaalla hedduu takka garaa nama nyaataa akkas gartee sadarkaa sanitti amma masgiidni yeroo daffaramu keessattuu bulchiinsi abiyyi gartee musliimotaa fi waan guddaa oole yeroo jedhamutti masjiidni haala kanaan diigamuun yooma bar diigamuudhaaf misooma barbaadamillee karaan seera qabeessi ittiin diigamu osoo jiru iyyuu haala kanaan gartee akkasitti barbadeessan jedhe kaa'amantan akkuma dhageessan kana diiganii osoo hin ta'in barbadeessan jedhe duuba waa'een diigamuu masjiida kanaa hedduu takka garaa nama nyaataa keessattuu gartee karaa afaan amaaraatiin jiraattonni magaalaa Finfinnee hedduun isaanii jechuudha muslimtoonni karaa tiktookiin waan kanarratti hedduu takka qeeqa guddaa hedduu takka gartee kuni waa yaaddoo namatti uumuu jechuudhaan hedduu takka balaaleffataati jiran hundaa fi wanta aan hormaan ilaalan abdabdu moobaala biraa hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaan naa tura.